akkamittiin fuula keenya huqqataa furdisuu dandeenya akkasumas immoo akkamittiin fuula keenya nurratti gurraachi nurratti bahee akkamittiin ofirraa horkuu dandeenya isa jedhuu fi ani itti fayyadamaa kan hin jiru faayidaa guddaa kan irraa argadhe akkuma as viidiyoo sana ilaalaa jirtanii kana kaameraadha kaameraa fi loomii damma zayituunii akkasumas aannanii jara kana walittan intini godhe walitti dabalee addaan rukutee nan sochoosee baay'ee sa'aatii dafee waliin nyaatu fi daakuu boqqolloo keessumaa daakuu boqqolloo hin dagatiina. Akkuma viidiyoo kanarratti argaa jirtanii kana kunoo haliibni idoo boqqolloo akkasumas immoo kaameraa fi zayituun loomii xiqqoo fi damma. Malaagaa tokko yookiin immoo fal'aana tokko itti dabaltuu kaameraa hin gahaa al takkaaf sin gahaa waan ta'eef isa kana waliin rukuttanii booddee sirriitti waliin namaan rukutamuu dafee sirriitti yoo waliin rukuttanii isaa booda fuula keessanitti irratti dibattuu jechuudha. Baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba. Baay'ee tokko sin fayyada. Itti fayyadama yeroo rukunnu wal fakkeessinu kunoo kana fakkaata. Argitanii? Akkanaatiin daqiiqaa hedduu sin fudhata. Rukutaa. Kazaan achiin booda fuula keessanitti dibattuu jalqaba fuula keessan saamunaa isin barbaachisuun erga dhiqattanii booda erga fuula keessaniirraa goskitanii bishaan isa kana itti dibattan. Otoo galgala ta'ee irra caalaa filatamaadha. Sababiin isaas guyyaa yoo dibanne salaatuuf jennee ammas fuula keenya waan dhiqannuu fi hojii isaa akka seeraan hojjetu hin taasistu. Itoo galgala yeroo rafuuf kaanu sana godhannee erga salaannee hundaa xumurree rafuuf erga jenne baay'ee tokko bareedaadha. Erga fuula keenya irratti dibannee ol geessine yeroo dibannu sana maasaajii gochaa dibachuu qabna. Fuula keenya maasaajii gochaa dibachuu qabna. Maasaajii xiqqoo daqiiqaa 2-3 tokko maasaajii gootu erga dibattee booda deebistee saafee irratti dibattee maal gootaan teessa. Daqiiqaa tokkoof teessa. Inni sirratti goga. Yeroo sirratti goguu fuulli kee baqaa siintinii jedha itti dubbachuullee waan akkasii kan hin dandeessu. Maal goota fuula kee irraatii sukkumte baasta. Kun amman yeroo dibadhu maasaajiin godha. Maasaajii sirriitti barbaachisa. Fuulli kubaayizoo madaatii qaba ture. Ammuma kana gurraachi baqaa yeroo guyyaa tokko yoo ta'e guyyaa tokko qulqullaa'e guyyaa tokko eessa akka dhufuun beekuun gurraachisa yaa'eetu baha. Akkasumas immoo fuulli koo baay'ee huqqataa ture. Baay'ee faayidaa namaa kenna. Fuula ofiillee namaa guuta kaameraanii. Fuulallee qulqulleessa. Baay'ee araboonni baay'ee irraa dubbataa irra jiranii. Itti fayyadamaa jiranii baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota kiyya. Kunoo anillee ofii kiyya kunoo kanatti dibadheen jira isiniin jechuumaa fi itti fayyadamaa miidhaa tokko hin qabu. Yeroo goguu ammoo sukkumtanii baastan. Yeroo goguu ofirraatii sukkumtanii masaajii ofiisaa ofirraa harca'aa jechuudha. Isinii galee. Dhiifama ofiisaa ofirraa harca'a. Kazaa maal gootanii inni qaxiina'anii yeroo baay'ee fuula kootti yeroo akkana dibadhu yeroo goggogu bishaaniin niqadhu. Maaliin godhaa zayituunis qaba waan ta'eef shufii kanaatiin ofirraa baasa. Fuula keessan hin miidhu. Zayituun illee waan of keessaa qabuuf haliiballee aannan illee waan of keessaa qabuuf waan tokko kan isin miidhu hin jiru. Akkaataa kanatti fuula harka koo immoo hinnaan dibadheera. Araboonni dirqamaan dibatta jennaan dibadhee ani jaalladhullee. Akkaataa kanaan fuula keenyarraa
baasna. Kuno inni kanne amma inni kanne waan inni fakkaadha miti inni kanne isuma sana waan adii laatiin furraan gadi buusee